Awurooppaanis rafaa jiranii bakka hedduu namni rafaa jira warruma Noorz Ameerikaa kanaatu amma galgala asriin dabartee jirti jechuudha amma nu biraani akkam jirta yooyya baga nagaan jiraattanii halee qilleensarra seenuun barbaanne guyyaan halee that was Oromo Women's March, Global Oromo Women's March Day. So we don't want to mess with them. We don't want to mess with them. Qilleensa dura qabachuun feene wanni isaanii dura tuquun barbaanne kanaaf halee isin jala banne santa arralle guyyaan keelloo media ture keelloo media gargaaraa ture isaaniif campaign godhaa ture kanaaf qilleensa duraan dhiphisnu enne ammaan tana as baane window yookaan foddaa xiqqoo arganne tanan xiqqoo walii qiqqicnaa maaltu ture halee maaltu ture jettanii Minnesota DC Calgary Germany biyya adda addatti halee guyyaan haleessaa guyyaa bareedaa ture guyyaa miidhagaa ture guyyaa hawwan keenya shamarran keenya qarreen teenya hundi isaanii tokkummaadhaan sagalee isaaniitti dhageessaa turan fayyaa argadhaa galatooma hedduu nu boonsitan hedduu isin boonne hagam takka akka tokkummaa qabnu hagam takka akka baay'ina qabnu hagam takka akka sagalee qabnu barana dubartiin teenya rafaan jiran dhiira caalaa isaantu qabsoo jiraachuu hiriira hundarratti isaantu baay'ata halee moo ha globaalii godhatanii baay'ee namatti tola Minnesota good job xayyaara hunda wanni goota warri Germanis hundi keessanuu shamarran keenya hawwan keenya hundi keessan warri waan kanarraa hirmaattan fayyaa argadhaa galatooma qaama keessanii ilmaan keessaniitu biyya keessaa dhumaa jira cinaacha keessantu biyya keessaa madaawaa jira kanaaf sagalee taatan sagaleen haalaa dhageetii argattee jira halee miidiyaaleen addunyaaleen hedduu irraa gabaasaa oole jechuudha hiriira keessattuu Minnesota Germanis hunda isaanii jechuudha waan hedduu namatti tolu fayyaa argadhaa akkanuma cimnee tokkummaadhaan jabaannee deemna waan gaariitu deemaa jira tabiraa maali arrallee miidiyaan keelloo miidiyaan xiqqaan amma dhalatee obboleessa OMN haleessa dhalatee dhiumatan dhalatee ijoolleen tun fedhinnaadhaan barattoota wal gurmeessanii waan kana eegalanii garuu bifa professional ta'u waan dalagaa turaniif خليسا غوفن دمي بناني سعادي دمي أفرو سونغوني غولي كوما شنتما خايتني دولار كوما شنتم دبنا خوني اللي انجفنو أورومون رغمان فريق أبدي جيجيرماف واغوروف أكشناف قوباوني جرنجة أورومو وامو هندرت we are ready يچارا أگر سيسا جرى چخونو وان قد دادا مالف نوتي ميديا رانتنا ميديا تقول ما أولين قبنو يوت ugaatu banne satellite ra isa media shantama qabatanii galgala ganama ha shantama qaban tokkicha Oromoo balleessu fedhan kanaaf ilmi tokko gaa guddataa dhufe khabraalle jala ol dalchifne itti guddisaa deemu qabnaachu kanaafu fayyaa argadha jajjabeessa media hunda haa jajjabeessinu waan bareedaadha waan gaarii gootan guyyaa takka keessatti doolaara 50 osoo sa'aa 24 guunne guuruun dhugaa waan abdii namaa kannuufi waan nama hamilcheessu jechuudha تبرا أرانتنا ياهون نيوسي تك دبرسي جرا ياهون إثيوبيا نيجاتيف يوخان خسارة خي سنتي جرتي خيو دبرسي جراچو ياهون ميديا قد الدنيا تي جوجل أنا إسا نمبر 2 دا بكمان نمبر 2 سيرش ويب سيرفي دا is the biggest media يچو so ياهون لين أرد دبرسي جرا إثيوبيا لغادا جرا خينيا غماغمانان نيجاتيف سينا جرتي غماغمانا مالكني راد أبتا جرا إتمدو قمنا we gotta do it dadhabun qabnu dadhabuu hin qabnu dubbii Itoophiyaa tanarra dadhabuu hin qabnu maaliif jennaan abiyooti fi naftanyaanis wal afaan garagalaa jiran Shimallis Abdiisaa namticha duraan TPLF fi'achaa turte TPLF fi'achaa turte duraan farda TPLF dura amma harree naftanyaatee jira naftanyaatu fi'ataani isaan illee wal afaan garagalaa jiranii Shimallis Abdiisaa akkamitti amma nutu ilman najaa akkas jaa walitti akhani nuti OPDO for us arrantana newsin isaanii ODPJ isaan dubbachaa oleechu OPDO jechaati newsin naftanya irra guddaan dubbachaa jira gana wal nyaatti haqa Oromoo wal nyaacha nuuf takkum ergamaan naftanyaanis nu biratti ija takka laala nuti Shimallis Abdiisaa Taayyee Dongora Abiy hundi naftanya ilaalcha naftanya waan qabaniif jechu خناف أرانتنا ولا أفهم غير جيران ولا مالتو ولا فهم غير الشبيتني do you know what لغات كبروك أبدن جرخين علمنا ما توكو غافا economically قد ما رفع ربشات رفع توني أكا بولتيتي ساته أكا نمني توكو غافا أبيني مالك أنا بعرفه ما نخيس ولا بوجرا ما تقول داك أبته يو أتينا من دلنا مسلوفة تاتي
yoo gaduma baatee ustee soofarra ciisaa oolte kan dalaganne taate yoo kanum harka namaa eeggattu akka harka mootummaa eeggattu taate wallaluu dhufa wal dhabuu jira jechuudha. Ammas gaafa waan kiraa manaa kafaltu dhabde gaafa waan qoonqoon bittu dhabde wal dhabuu dhufa. Kanaaf firikshiniin jabaan uumamaa jira biyya keessa jabaadha itti mudda ikonomikaalii firikshiniin jabaan uumamee jira biyya keessa. Arra yaahulleen gabaasee jira Itoophiyaa isin negatiif jee dheengadda ifiifuu isaatu dubbate jechuudha. Maali Itoophiyaa investimentii maarreessantu dubbate. So maaltu deemaa jira isin waan agarru qofa hin ilaalina waan nuti hin agarre maggaarajaa duuba waa hedduu deemaa jira. Biitti kara kasaaraa deemaa jirti. Ganaa huno waa meeqa arguu teessan ummanni gurguddaan hundi ari'amaa jira ari'amuufillee deeman. Why? Because there is no money. Gaafa ati hin dalaganne gaafa ati taqammaa hin qabne takka maallaqa yoo dipoozita lafaan qabaatin seevingii yoon qabaatin yoo ati nama paycheck to paycheck jiraatu taate ati wallaluun kee wallalu dirqii wal silolchiisa. Namni akkaawuntii keessa amma su'uutiin fakkeenyaaf akkaawuntii keessa qarshii biliyoona meeqa qabdi kaan Ameerikaa lafa keessi. Itoophiyaan akkaawuntii keessa homaan qabdu. Itoophiyaan harka afaan jiraatti. Paycheck to paycheck nama jiraatu jechuudha. Paycheck to paycheck nama jiraatu. Paycheck to paycheck jechuun nama torbaan kana dalagatee waan torbaan kana fudhate osoo waa takka seef irraa hin godhanne kaan khiiraa irraa kafalee kaan nyaata irraa nyaatee waan takka irraa godhata humaa irraa naftu jechuudha. Gaafa koronaan dhufee takka balaan lolaa tokko dhufee balaan galaanaa dhufee gaafa achi gabbee namni waan nyaatu qabu istiriit irratti farge jechuudha. Maaliif seevingiin qabu maallaqan qabu waan takka hin qabu duraanuu paycheck to paycheck jiraata. Itoophiyaan paycheck to paycheck jiraatti akka biyyatti. Maal gochuudhaan sadaqaa addunyaa irraa guurrachuudhaan waan adda addaa gochuudhaan biyya keessaa 50% gibira guurratti harka 50 immoo sadaqaa guurratti. Kana jechuun paycheck to paycheck jiraatti jechuudha Itoophiyaan. Su'uudiin arra osoo arraan tana wanni takka itti dhalate humaan taatu maaliif beeytani maallaqa taqammaa qabdi seevingii lafaa qabdi. Seevingii Ameerikaa irraa ni qabdi maallaqa if biraa seevingii qabdi yoo wanni takka dhufe amma fakkeenyaaf yoo dachiin sossoohe yoo balaan galaanaa dhufe balaan takka dhufe haatee maallaqa seevingii sanarraa as fudhattee lammii ifiitiif hirtii waan feetu gooti jechuudha. Abiyoot kaasaawunni qaba hin qabu. Abiyoo kaasaawun maako tin jebar funyaan guutee bar xigaa boxaroo ko xigaabiitu funyaan isa guutee bar sadaqaa kadhattuu ta'uu isaa wallaaleeti harka 50 paycheck to paycheck jiraachuu isaa wallaaleeti ummata Oromoo finciluu wayitaati hin taature. Miidiyaa monopoolii dhugaa sehee maallaqa akkuma kalee isin jee sadaqaa maallaqa addunyaa irraa guurate fixee jira. Amma oduun dhugaadha jaan wanni amma deemaa jirtu biyya keessa. Namoota hedduu faayir godhaa jiran because they can't afford maallaqni jiru. Telekoomiin ganama kana dhaggeeffadheen ture. Telekoomiin persentii gurguramuuf deema. Xayyaarri duraan gurguramee dhiisa. Osuma kanarra jiru arraan tana mootummaan istiraagilii haganan jedhamne keessa Abiyoo Kaasaawun seenee jira. Kana eenyu fide qabsoo teessani. Maallaqni sharafa asirraa galuu miti maallaqni Itoophiyaa qarshiin 73 mindaa kafalamuun dhaabbatee jira. Mindaan kafalamaan jiru biyya keessa. Why? Mindaan maan kafalamne? Because maallaqni jiru maallaqni jiru hangi jiru kana gaadeete jechuudha. Kanaaf arraan tana yaahuun ganama kana akka gabaasetti Itoophiyaan negatiif keesseente gizee siin jedhu Itoophiyaan harka afaan jiraatti paycheck to paycheck waan jiraattuuf arraan tana gargaarsa feetii negatiif seentee siin jedha. Maaliif jennaan ati yoo kiraa manaa kafaluu hin dandeenye kiraan manaa kee yoo qarshii 500 taate ati paycheck to paycheck yoo jiraattu taate yoo arraan tana wanni takka dhufe hayyee balaan takka dhufte ibiddi qabate wanni takka ta'ee jira jennu. Dalagaarra hafte bakki dalagaa san accidentally dalagaarra baatee jirta ati fakkeenyaaf. Hanqa dalagaa argattuu maal taata? Yoo seevingii qabaatte seevingii san raafutee hoodha kiraa keessan hoodha atis grocery hoodha atis jettee jechuudha. Yoo kanan qabaanne akkam taata? Jetta gurra lama qabattee hiitaa jechuudha. Haruma irratti gala. Itoophiyaan akkas taatee jirti. Itoophiyaan khasaaraa mataan seentee jirti. Ammaan tana sadaqaa addunyaa tanarraa argatu hunda irra guddaan hold godhan cinaan irraa dhaabbataa jira. We did a good job. Hin tuffatina waan itti jirtan. Isaan amma fakkeessuudhaaf kaadiroonni isaanii, dabballoonni isaanii, miidiyaan isaanii fakkeessuudhaaf ni jira jechuu danda'an. Kijib. Waan takka duuban jiran. Waan takka uummanninis gibira didaa jira. Kun immoo daran cimee itti fufaa jira. So kanaafuu jabaadha Abiyoot Kaasaawun already khasaaraa keessa galee jira jechuudha. Khabiraa
waan tokko tokko amma waan biyya keessa deemaa jiru ijoollee qeerroo biyya keessa jirtu bifa kamiin gargaara. Ijoollee qeerroo biyya keessa jirtu ijoollee madooytee jira. Ijoollee tana akka isaan maallaqaanillee hin binne maallaqa ifiifuun qabu mootummaan. Mootummaan hanga duraan qabu hiree fixee jira. They don't have no money. Amma kaadiree qallabamoo mindaa mootummaa kafala. Jireenya uummata qaalawaa jira. Sinigalee soo kanaafuu nuti wanni godhuu qabnu ijoollee qeerroo biyya keessa jirtu ijoollee gaara galtee fi ijoollee baqattee jirtu dafnee hatattamaan akka amma dura isiniin jee karaa dandeenyuun wal gurmeessinee konneekshina informaationa karaa adda adda irraa fuunee haa gargaarru. Dafnee bira haa dhaabbannu akka hamileen isaanii cabee booda harka isaanii bu'anii hin hidhamne waan dandeessan namoonni anallee naqunnamaa jirtan ni jirtan isinitti himee jira. Anis hangaan konneekshina qabu waliin isin qunnamsiisa haala isiniif hin mijjeessaa jechuudha. Keessaan na dubbisuu dandeessan anallee barbaadan. So kanaafuu bakka jirru hundi keenya ummata keenya ijoollee madooyte maatii isaanii warra abbaa warraa faa barbaadamu jira kabadee deeme haati manaa isaa faa ilmaan hojii rakkachaa jirtu jira. Namoota adda addaa jira. Namoota kana immoo nuti akkuma dippiloomaasii dalagaa jirru akkuma waan adda addaa dalagaa jirru ammallee isaan kanallee haa gargaaru akshinaan lafarrattis haa daleenuu isin jechuun barbaade jechuudha. Maaliif akkuma sagalee tahaa jirrutti akshinaanis gargaarsaanis bira dhaabbachuu qabnaa jechuudha. So kanaafuu dubbiin jabaattee deemaa jirti. Dubbiin wanni guddaan diinagdeedha jara keenya. Wanni mootummaan gabroonfataan miidiyaa fi maallaqaan wanni si gabroomsu waan biraatii miti. Tokkoffaa miidiyaa sirraa cufa. Miidiyaa sirraa cufe akka ati waan takka dhageenye si godha. Miidiyaa isaati waan hin jirre ni jira siin jaa boqqolloon asiin asheettee jirti siin jaa boqqolloon asiin dorrobdee jirti. Asiin re'ee sangaa hanganaa gabbate. Asiin maarree hanganaa siin ta'e siin jaa. Noorz Kooriyaan amma akkasi. Itoophiyaa fi maali Eertiraanis akkasi. Miidiyaa hunda sirraa cucufanii miidiyaan tokko hanuma waa'ee mootummaa hafarsu qofaa jiraataa jechuudha. Arra miidiyaan 50 inni galche hundi nafxanyaan hundi itti garagalaa jirti. Nafxanyaan wali garagalaa jirti ifiifuu. Maaliif dhugaan isaanii jalaa bahaa jirti. Dhugaan waan hin jirre intala osoo namni hin qalin duute intala guyyaa san dhukkuba biraatiin duute arraan tana isaan diraamaa irra dalaganii diraamaa dila kana Oromootu isii garaa qabdu qalee ajjeese jan kijiba laalaa jirre kun hangan takka deemanii jechuudha. So kanaafuu kara hundaan nurra duulamaa jiru garuu haqni rabbiinis nu wajjin jira. Dhugaa qabna tokkummaadhaan jabaannee deemuu qabna. Haa jabaannu fuuldura deemuu qabna. Kanaafuu jabaadha lammiitiyya waan hiriira kaleerraa dubbachuuf hin dhufe talammaffaa waan amma deemaa jiru kasaaraan biyya keessaa itti cimaa deemaa jirti. Qeerroon biyya keessaa ammallee tooftaa haarawaan ni qophaawaa jirraa jechaa jiran jechuudha. Kanaafuu tanakaa fi kolkollee fi warri asii galee doolaara qarshii 6,000 miti abiyyi qarshii 6,000 Itoophiyaatu dhabaa jira waan namaa kafalu doolaaratti jijjiiree dhiisaati. Doolaara jijjiiree doolaara 10,000 qarshii Itoophiyaa 400 baatiitti leencoo baatiifaadhaaf 400 doolaara Ameerikaa ti jijjiiree kafalu dhiisaati qarshii 4,000 dhabaa jira. Hunda isii ari'uuf deema. Hunda isii ari'ee jira. Akka odeeffannoo argaa jiru qulqulleeffachaa jira jechuudha. Dhugaadha ari'amanii jiran jechaa jiranii. So sanillee akka gaariitti bakka takka lamallee moor jabeeffannaa dubbiin sunis ni jirti. Mee isiisanis ni qulqulleeffannaa hundaafuu. Kanaafuu jabaadha injifachaa jirra. Qeerroo bira haa dhaabbannu. Qabsoon teenya finiintee deemuu qabdi. Oromoon amma waa hundan dubbannu jennee usne keessaanis waan takka waan dalagamaa jiru jira. Sanirratti illee jabaadha. Qoraanillee bitaaf biyya keessaa qoraanillee jajjabeessaa karaa adda addaatiin gama dandeenyu hundaan qabsoo tana finiisinee oofuu qabnaa jechuudha. Qabsoon cimtee deemuu qabdi. Alaa keessaan dhaabbachuu hin qabdu. Already itti qabnee jirra. Itti hiinee jirra jechuudha. So kanaafuu ijoollee teenya tama dooyite haala mijeessaa jirra. Haala itti gargaarru tama dooyitees gargaarsa fedhanis ammaaf immoo namuu bakkuma jiru keessa wal qunnamaa akkuma walit dhihaannuun akkuma wal beeynuun nama osoo wal wanni hin goone bifa itti ergitan fa haala isinii mijeessinaa jira. Kanaafuu jabaadha abdii murinaa warri maallaqa guurtan jirtan bakka hunda akka itti ergitan haala isinii mijeessaa jira jechuudha. Saniifuu jajjabaadha ikonomikaalii daaraa ta'a jira. Nuti ogaa mootummaan ikonomiin daaraa ta'e nuti lammii teenya maallaqaan bira dhaabbachuu qabna jechuudha. Qarshii takka dhufee waan maakiyyaattoon godhataa tureemi qarshii 100 gooneeti qeerroo teenya gargaara. 100 goonee lammii teenya tarakkatti bira dhaabban. Inni qarshii takka nu godhate nuti 100 kumaan gargaaraa jechuudha amma booda.
ummata keenyas jabeessaa qeerroos jabeessaa waraana qabnus jabeessaa waan hunda kara hundaan qabsoo teenya finiinsuu qabna jechuudha. Sinii galee kanaafuu jabaadha warri arraan tana wal nyaachuuf ta'an arguuf teessan you will see namni khasaare wal nyaata namni khasaare wal nyaata namni khasaare wal nyaata tana jala muraa beeka biiti akka namaati biiti akka bultiiti mataan isii gaafa waan firraa kafalu dhabe ifi wal nyaatan wal afaan deebi'anii wal nyaachuu ta'an wal nyaachaa jiran eegalanii jiran you will see argaa jirrelle so kanaafuu jabaadha bakka jirru qophaawa namni hagamta akka fedhii qabu arraan tana keelloo miidiyaan sa'aatii 24 osoon guunne gargaarsa gaafatee miidiyaan kun hunoo kunis miidiyaa keessanii jarrinu abbaay miidiyaa qaba kushkush miidiyaa qabanii maali tushtush maal maqaan isaa shukshuktaa qabanii miidiyaa 360 isaa jinni jaanka miidiyaa 100 qaban jechuu isaan nuti immoo miidiyaa 3 4 5 yeroo tana qabaachuu nu barbaachisa jajjabaa isaa kanaaf yeroo wanni akkanaa kun argame already ifjaaree tarkaanfii lama deeme kana nuti immoo taakkuu goonee itti deemuu qabna jechuudha abshir isin bira jirra jechuun qabna maaliif miidiyaa